Yeroo ammaa kanatti CapCutiin Play fi akkasumas Pro waan qabuuf CapCut Pro fayyadamuun faayidaa guddaa nuuf qaba. Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa lafa jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha har'as yaada hedduu barbaachisaa fi isin fayyadu isin qabadhee dhufe. Hanga dhumaatti na caqasaa. Har'a CapCutiin appilikeeshinii hedduu barbaachisaa akka ta'e hedduu keenya ni beekna. Garuu CapCutiin Pro fi CapCut Play Store irraa bu'utu jira. CapCutiin nuti yeroo hunda fayyadamnee wantoota hedduun guutee jiru yookiin limitii kan hin qabne CapCut Proodha. CapCut Pro kallattii adda addaatiin argachuu dandeenya. Eessaa akka argattanii fi akkamitti akka buufattan dhumarran isinitti hima. Hamma garuu fakkeenyaaf egzaampilii tokko isinii fudhetan isinitti agarsiisa. CapCut Proon keessumaa barreeffama silgiidhaan barreessuudhaaf CapCut Proon hedduu nu fayyada. Kana qofa otoo hin taane filtarii garaagaraa effeektiiwwan adda addaa kan Play Store irraa buusne kan hin qabne CapCut Proon ni qaba jechuudha. Kanaaf CapCut Proon fakkeenyaaf akkamitti 3D akka hojjennu 3D akka barreessinu barreeffama 3D umaa otoo ittiin dabalin CapCut Pro qofa fayyadamnee akkamitti barreeffama 3D akka barreessinuun isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf barreeffama akka kanaa jalqaba irratti gara haappii CapCut deemna. Gara keessaa akkuma seenneen fuula akka kanaa nu baasa. Fuula akka kanaa nu baasa. Bakka new project kanatti kilikii goone project keenya fidan yookiin background fidan. New project bakka jirtu kilikii goona. New project bakka jirtu kilikii gooneen booda stack video irra kaa'uudhaan background filan. Akkuma beekamu CapCut Proon wantoota adda addaa qaba jechuudha. Wantoota adda addaa hedduu fayyadan qaba. Background asii filachuu dandeenya. Fakkeenyaaf background black kana. Background gurraacha tokko filadheetan waan barbaadan filachuu dandeessu. Halluu barbaadan. Halluu feetan halluu fedhii keessanii filachuu dandeessu. Ani garuu background gurraacha kana filadheen adii itti goona. Akka kanatti yeroo inni akka kanatti nu baasee dhufnee bakka tekstii iddoo kanatti kilikii goona. Tekstii irratti kilikii goonee as jala kana tekstii template kan jedhutu jira. Tekstii template kan jedhu kana irratti cuqaasnee tekstii template irratti kilikii goona. Tekstii template irratti kilikii gaafa goonu fuula kanaa nu baasa. Akkuma beekamu warreen kana heddumminaan sirriitti kan argannu CapCut Pro jalaayi. CapCut Proon wantoota adda addaa ofirraa qaba. Gubbaa kana irra as harkifannee 3D barbaanna. 3D kan jedhu barbaanna. 3D kan jedhu lafa kana jira. 3D kan jedhu kana inni Play Store irraa bu'uu akka hin qabne aniyyuu check godhee argeera. Meesinis check godhaati ilaala. 3D kana hin qabu. 3D irratti gaafa kilikii goonu 3D barreeffama 3D an barreeffama kanatti nuufidha jechuudha automaatikaalii. Fakkeenyaaf kana irratti kilikii godheen isinitti agarsiisa. Kana irratti kilikii godheen gaafa irratti kilikii gootan akkanatti fuula kanatti isinii baasa. Kana irra dabilii si'a lama dabil kilikii kana irra gochuudhaan bakka first jedhee barreeffamu jiru kanatti bakka kanatti fakkeenyaaf Furtuu App jedheen barreessa. Furtuu App jedhee gaafa kanatti barreessan raayitii godha. Kun akkuma argitan akkanatti umaayyoo otoo ittiin dabalin ofuma isaatii 3D'dhaan barreeffama bareedaa barreessee jira jechuudha. Barreeffama bareedaa barreessee jira. Saayisii isaa qarqara lamaan qabdanii akka barbaadan guddisuu xiqqeessuu dandeessu. Halluu isaa kan barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf warreen as jiran kana keessa kan barbaadan. Edda kana akka kana gootaniin booda raayitii jettuun. Ammas tekstii tempileetii kan jedhu kanatti kilikii goonee tekstii tempileet kan jedhu kanatti kilikii goonee gubbaa isaarra as harkifannee bakka 3D jedhu irra kaawwanna. 3D irra kaawwanneen booda fakkeenyaaf kan lammaffaa isa kanaa filadhu kan halluu biluu qabu kana irratti okeennaan. Gaafa okeennuun fuula kanarratti nu baasa. Akka kanatti nu baasa. Ammallee dabil kilikii goona. Dabil kilikii goonee kana irraa barreessine fakkeenyaaf YouTube channel jedheen barreessa. Channel jedheen barreessa yoo barbaanne baakii goona. Raayitii goona. Saayisii isaa addaan bal'ifanna.
Kanaan booda raayit jennaan. Duuba deebinee olaallee akka kana ta'a jechuudha. Akka kana. Kanatti salphaatti bareechee barreeffama 3D bareedaa ta'e nu barreessa jechuudha. Akka kanatti kana babbareechitanii akka barbaaddetti itti fayyadamuu dandeessu. Tempileetii fayyadamtanii baloonni garaagaraas jira. Akkasumas saawundi effeektii jala kana galu saawundi effeektii kana jala galu jechuudha. Saawundi effeektii garaagaraa salphaatti yookiin telegiraam chaanaalirraa yookiin immoo asuma kaapkatii fayyadamuu dandeenya. Itti gargaarama. Gaaffii qabaattan komentii irratti barreessaa. Kaapkatii biroo kana argachuudhaaf salphaatti gara telegiraam chaanaalii furtuu app deemtanii buufachuu dandeessu. Achirra isiniin ka'a. Namoonni isiniif dalaguu dide immoo karaa keessan qunnama. Itti gargaarama. Viidiyoo kana laayikii akkasumas obboloonni haanaan sabskiraayib gochuudhaan obboloota keessan biroof sheer godhaa. Barnoota viidiyoo ediitingii fi wantoota isin rakkise garaagaraa salphaatti asirraa argattu. Komentii irratti yaada keessan na barreessaa. Viidiyoo isinii akkanuu jedhu barbaadanis osoo hin kaa'in hin darbina. Itti gargaarama. Nagaan naa tura. Yeroo gaarii. Barnoota biraatiin wal agarra. Nagaatti.